dhaabbata keenya dhaabbata keeysanii hawaasni keenya hundi alaa fi keeysa dhaabbata kana bira nu dhaabbachuudhaan akka dhaabbata kana utubdan isin gaafanna galatooma. warra arra fudhatee boru kan nu rabbi sinaa godhe isin cufaa'u warra bira kutee namoota biraa akka keessanii kana gargaaru rabbi sinaa godhu warra waan kana wali qindeessee waan kana isiniin geellee rabbiin tanaa miti guddoo akka biyyaatitti warra waan ta'u rabbi haa godhu fuulduratti rabbi haa oofu rabbiin cinaa haa dhaabbatu akkuma isaan dhabaa cinaa dhaabbatanitti rabbiin ka'umaa takkaallee hin dhabne isaan cinaa isaa dhaabbatu akkuma yaada isaan waan isaan niyatan isaanii beeka waalaa zaalika yakka subhaana rabbika salaam alaikum waljala nu aoof karaatiin nu amirkeessu warra simboodaa fillee rabbiin gammachuutti karaatii rabbi haa deebisu wallaala rabbi haa dhabamsiisu ummata waljala yaa rabbi nu haa godhu ummata tokko hollaga rabbi nu haa godhu warra afaan tokkoon dubbatu rabbi nu haa godhu warra wanni takkatti mul'attee gartee wanni san dhugaa dhageege waljala yaa rabbi nu haa godhu warra amantii rabbii jabeeffatus rabbi nu haa godhu ta rabbii jalaatu nu haa oofu biyaaddisu rabbika. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الرانتنا جولة أبتكنا هندي لفت أبتي صدركا كنا نجيسي ركو حواسا كينيا هبتي حواسا كنا غرغارو دافا كنا قبوي تتنا ربي بكان واغونجا جولين تون جولة مغالا تنا دابتو ميتي مغالا مايات قفت osoo ta'in akka oromiyaatii fi akka biyyaatti kan nam joolle namni biraa muuxannoo irraa arkatee akka hawaasni akkanatti dadhabaasaa gargaaruuf karaa gartee saayitu rabbi haa godhuun jaa joollee tana rabbi bakkaan nu haa ga'uun jaa eegas immoo ummanni keenya kan lafaatii joollee tanaa akkanumatti daftara fuudhee mana galchu osoo hin ta'in warra bu'aa isaanii faayidaa ijoollee tanaa hojiirra oolchu baruu fi barsiisuu keessatti ciniinnatee baratee gargaarsa sababa gargaarsa kanaatiin namni silaa barnoota dhabee manatti hafu baratee bakka ga'ee bu'aa lafaatii ijoollee tanaa agarsiisu rabbi sinaa godhu bu'aa barnootaa warra beeku rabbi sinaa godhu bu'aan barnootaa guddaadha kaniin ammas dhaabbadhee tokko lama jee himee fixuu danda'uu miti namuuni beekaa barachuu fi barachuu dhabuu jidduu garummaa jirtu ni beekaa akka namni sababa waa dhabuutiin daftara dhabuutiin manatti hin hafnee fi wanni kun ka godhamee warra kana hubatee kana galmaan ga'uuf haawwanis abbootiinis joolleen daftara kana fudhatteilleen qaamni sadeen kun walitti aanee waan kana galmaan akka ga'u rabbi warra galmaan ga'u isin haa taasisuun jaa akkasumatti wal jala nu haa yaasu wal nu haa dhageessisu warra wal beekee akkasumatti wal hubatee wal gargaaree ka gargaaruu fi ka gargaaramuus arra warri gargaare kuma baleeyyan keenya dura jaanitti warri arraa si gargaaramu kun boru fakkeenya kanaan nama biraa gargaaru rabbi sinaa taasisu walii nu haa galchu wal jala nu haa yaasu biyya teenya nagaa nu haa godhu ganda guddatee bakka namaa gahu bakka gartee gahu barbaadu gahu rabbi nu haa godhu akka walii nu galchee bakka sanii nu gahu alaa zaalika subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wassalaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin يا عزيز يا كريم يا الله duraan dursee keessummoota keenya abbootii gadaa abbootii amantaa akkasuma hooggantoota magaalaa Maayaa akkasuma hooggantoota kutaa magaalaa Awwadaay
akkasuma dhimma islaamaa godina Harargee bahaa sheekh keenya akkasuma hooggantoota dhimma islaamaa magaalaa Maayaa hundi keessanuu waamicha keenya awwaattanii asitti nu argamuu keessaniif jazaa keessa rabbiin jannatul firdawsiin isiniif haa galchu jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhaabbanni keenya erga bara 2004 hundaa irraa eegalee seektara jahaan rakkoo uummata keenyaa cinaa dhaabbachaa jira. Beelawaa beela baasaa, dhukkubsataa dhukkubsachiisaa, akkasuma warreen mana hin qabnes mana isaanii deebisee ijaaraa fi kan qabne billee haala mijeessaa jechuudha. Akkasuma manguddoo nama isii xooru hin qabne xooraa, akkasuma daa'immaniif yeroo barnoonni banamu meeshaalee barnootaatiin yeroo ammaas akkasumatti inni ga'u uffata hidhaatiin uummata keenya waggaa dheeraa kana cinaa dhaabbannee gargaaraa jira jechuudha. Kanaaf gamanumaan har'allee guyyaa irraan tanaa deeggarsa barnootaa maatii harka qalleeyyii fi ilmaan yetaamaatiif yeroo magaalaan teenyaa fi akkuma biyyaattuu rakkoo uumamaa fi namtolcheetiin biyyi teenya cororkaa hojjettu kana keessatti qaalomsa jireenyaatti wajjin wal qabatee maatiileen baay'een ilmaan isaanii barsiifachuu dadhabanii waan jiraniif nuti illee dirqama kana kaleessa jalqaba dirqama kana ifirra keenyee jirra waan ta'eef dirqama kana durarratti amantaa teenyaatu itti nu ajaja akkasumatti oromummaa teenyaatu itti nu ajaja. Kanaaf dirqama kana nutis bahuudhaaf barataa harka qalleeyyiidhaaf ilmaan yetaamaadhaatiif har'aan tana deeggarsa barnoota asitti kennuudhaaf haal duree hundi xumurannee asitti argamnee jirra jechuudha. Deeggarsa kana kan sassaabnee uummatuma sassaabnee uummatuma kenninaa jechuudha. Kanaaf dhaabbata kana cinaa uummanni keenya hundinuu dhaabbatee abbootiin qabeenyaa, qaamni mootummaa, abbootiin amantaa, manguddoon teenya hawaasni hundinuu yoo kan wal qabannee dhaabbata kana cinaa dhaabbannu taate dhaabbanni kun danda'a jechuudha. Kanaaf dhaabbata kana utubuudhaaf namni tolkanii guyyaa akka nu waliin hojjetan kan beekumsa qabu beekumsa isaatiin, kan humna qabu humna isaatiin, kan qabeenya qabu qabeenya isaatiin yaadaan dhaabbata kana utubuudhaaf gamanumaan dhaabbanni kun eenyu jechuudha. Garaagarummaa amantaa, garaagarummaa maatiilee jechuudha asitti dhufanii deeggarsa fudhachuu hin dandeenyes mana manatti deeggarsa waan bira geenyu deeggarsi nuti barattoota kuma takkaaf jechuudha. Marsaa tana durallee deeggarsa godhaa turre gama barnootaatiin. Dhaabbanni keenya barattoota eebbifamtoota barana jechuudha. Akka magaalaa keenyaatti eebbifaman barattoota 80 ol kan bakka tokkotti eebbisaa isaanii gaggeeffataniif hamilee isaanii cimsuudhaaf eebba isaanii irratti barattoota dhaabbilee barnoota adda addaa irraa eebbifaman qabxii 3 ol fidan badhaasa waancaadhaa fi meedaaliyaa badhaasneetu turre jechuudha. Akkasuma barattoota mana barumsa bultii addaa Oromiyaa keessa jiran kan magaalaa teenyaa jechuudha. Warroota achitti illee qabxii gaarii fidan barataa 4 jechuudha. Meedaaliyaa badhaasuu dandeenyee jira jechuudha. Kanaaf seektarri barnootaa gama barnootaatiin hawaasni barate biyya jijjiirraa waan ta'eef xiyyeeffannaa kanneen hojjechaa jirra jechuudha gama barnootaa irratti. Kanaaf har'a deeggarsi nu keessatti qopheeffannee maallaqaan gama birrii 450 olii jechuudha. Kan miti uummata keenya qabboo isaanii tartiibaan itti deemnee kan furtaa. Kana qofa osoo hin taane barattoota dhaabbilee barnootaa kolleejjiilee adda addaa baratan kan duraan barsiisaa turre barataa 5 dhaabbilee barnoota irraa qabna. Yoo rabbi inshaallah kan bara dhufee eebbifamu jira, kan amadatti aanu eebbifamutu jira. Baranas rabbi nu haa laaffisu barataa 5 dhaabbilee kolleejjiidhaa fi yuunivarsiitii irratti barsiisuudhaaf gamanumaan waadaa fudhannee jirra. Dokumentii isaanis galfatanii jira waan ta'eef dhaabbanni keenya lukkurraa hanga lukkutti kanneen uummata keenyaaf hojjechuudhaaf wanni nu gaangeessu tokkollee nu jiru jecha gamanumaan carraa kanaan Dr. Ifraa kantiibaa magaalaa Maayaa hedduu galateeffachuu barbaanna. Kanaaf waliin taanee hooggansa keenyaa wajjin wanni nuti godhuu hin dandeenye hin jiru. Kanaaf galatoomaa jechuun barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kaanis as ga'ee jira fuulduraan gaafa sagantaan biraa jalqabdellee akka dhaabbata kana quba qabaatanii isiniin jaa dhaabbanni kun dhaabbata iftoominaan hojjetu waan ta'eef irratti hirmaannee haa guddifnuun isiniin jaa sadarkaan isaa ol deemuu qabdi waan jiru qaba. Kanaaf galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Magaalaa Wadaayitti dhaabbanni gargaarsaa Zeynal Abidin jedhamu lammiiwwan harka qalleeyyii magaalattii keessa jiraniif deeggarsa garaagaraa taasise. Namoota magaalaa Awwadaay dhaabbata Zeynul Abid jedhamu hundeessuun hojii tola ooltummaa hojjechaa jiru. Harka qalleeyyii Rasaa Zeynal Abidin jedhamuun beekamu kun sababa tamsa'ina vaayirasii koronaan harka qalleeyyii magaalattiif midhaan nyaataaf zeetaa bitee gumaacheef lammiileen gargaarsa kana argatanis tumsa yeroo rakkoo ta'uu dubbatu. Keessaa'u tabaranaatuun
تدورين أدى والفكاتون أبني غرغرسا زين العابدين جرمو نموت رخك اللي مقالا أودا جرنيف غرغرسا كنم لما لك اللي تومسون جميتفو أكا قبويتو مكانا هما ميجرا أبني والغرغرسا زين العابدين هرخك اللي جدافي قاما ميدم توتا إبسدي أوليفي تيغرسا نياتا رمضانا غماچه جرا نابني تولولتما زينul abidin ji'a ramadaana keessa jiraatto targa qallee gidi bashaytaaniif deeggarsa barbaada iddoo kanarratti argamuudhaan kantiibaan kabajamoo Dr. Ifrah Wazir asirratti argamuudhaan haasawaa baniisaa kan taasisan kabajaadhaan nu afeera. kabajamoo Alamayyoo Taaddasaa hoogganaa paartii badhaadhina damee magaalaa Mayaa kabajamoo obbo Ahmad Naasir Ibrahim bulchaa kutaa magaalaa Wadaay kabajamtoota amantaa abbootii gadaa haawwan kee kabajamtoota dhaabbilee gargaarsa adda addaa magaalaa Mayaa keessatti argamtan guyyaa har'aa guyyaa rabbiin jaalatu namni jaalatu ji'a fulbaanaa keessa dhaabbannee boru barattoonni keenya mana barumsaa ittiin galan waan qabnuun deeggarsa dabtara qalama ijoollee teenya obboleeyyan keenya maatii harka qalleeyyii keessa jiran ijoollee teenyaan qixxee mana barnootaatti galuu qaban jettanii sagantaa kana qopheessitaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhaabbileen gargaarsaa magaalaa Mayaa keessatti argamu yeroo adda addaatti yeroo hawaasni keenya rakkoo addaatiif saaxilamu hojii tola ooltummaa nyaataaf midhaan wal deeggaruudhaan dabtaraaf qalama wal deeggaruudhaan mana harka qalleeyyii hawaasa keenya irratti ijaaruudhaan hawaasni keenya sanii wal utubnee tokkummaa keenya itti ibsinee haalli ittiin deemnu wanni taasisaa jiran galmaan ga'iinsa magaalaa keenyaatii fi abjuu ummanni keenya tokkoomee dadhabaa keenya deeggarree qabaataan keenya wal utubee tokko taanee waliin ittiin deemnu milkeessuu keessatti gahee guddaa taphachaa akka jirtan ni beekama. Kun immoo kan tahaa jiru tokkoffaa dhaabbilee adda addaa magaalaa kana keessatti qabu kutaa magaalaa Wadaay keessas jiru kutaa magaalaa Haramayaa keessas jiru walitti dhufanii waan qaban walitti buusanii deeggarsa qaban walitti fidanii nuus lammiidha lammiin keenya obboleeyyan keenya jireenyi isaanii itti jabaate kanan waliin jiraachuu qaba jechuudhaan ji'a adda addaa keessatti marsaa eega Maayaan hundooftu ruuzaaf zayita midhaan adda addaa nyaataaf ta'uu kennuudhaan darbee immoo yeroo adda addaa sagantaa adda addaa irratti hojii tola ooltummaa adda addaa irratti hirmaachuudhaan dabtaraaf qalama kennuudhaan san qofa bira otoo hin ta'in bifa addaattiin haati takka hanqina dhiigaatiin yookaan rakkoo dhiigaatiin du'uun qabdu jedhanii walitti gurmaa'anii arjooma dhiigaa kennuudhaan hojiiwwan tola ooltummaa adda addaa hanga hin qabne hirmaachaa turuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan dhaabbataaleen kun kanaa olitti hojiilee tola ooltummaa, hojii nageenyaa, hojii misoomaa magaalaa kana keessatti hojjetamu hunda nu cinaa dhaabbatanii nu waliin harka mirgaa keenya taatanii magaalaa kana nu waliin akka lafa qabsiisan abdiin qaba. Keessattuu guyyaa har'aa kana dhaabbilee gargaarsaa adda addaatiif beekamtii kan ittiin kenninu sagantaa har'a asirratti hundaa'e kanaan dabtara 841 akkasumas qalama barattoota keenyaaf obboleeyyan keenyaaf kan ittiin gumaachinu dhaabbanni Zeenal Aabidiin sagantaa kana qopheesseera. Haa ta'u immoo hojii tola ooltummaa hojjechaa turre keessatti dhaabbanni Waanbir Faawundeeshinii Haramayaa irraa dhaabbanni gamtaa barattoota Haramayaa dhaabbanni Hamilton akkasumas dhaabbanni Ansaaruddin gargaarsa yeroo adda addaa godhaa turaniif beekamtii kennuudhaaf kan guyyaa har'aa ka Zeenal Aabidiin haa ta'u immoo dhaabbanni kun yeroo hundayyuu harka keenya harka mirgaa keenya nu cinaa dhaabbatanii nu utubaa waan turaniif jecha beekamtii isaanii kan nu dirqama ta'ee waan argameef beekamtii kennina. Beekamtii kana immoo gaafa isinii kenninu hojiin isin hojjettan gahaadha jenneetii miti. Kanaa ol isinirraa abdan. Wanni nuti isinirraa eeggannu
gaggeessitoonnii fi hooggantoonni dhaabbataalee kanaa wanni beekuu isinirra jiran hojii kanaa olii hojjechuu nurra jiraatu. Qulqullina magaalaa irratti, kunuunsa biqiltuu irratti, mana harka qalleeyyii utubuu irratti, deeggarsa irratti, misooma irratti, nageenya irratti akkuma yeroo hawaasni keenya rakkate waan qabdan walitti guurtanii hawaasa keenyaan utubuu yaaltanitti roga hundaan tumsi keessan waliin haa jiraatu jedha. Ulfaadhaa, galatoomaa. Kabajamoo kantiibaa Dr. Ifraa iddootti kabajadhaan deebisaa amma sagantaa kanatti aansuudhaan wanti amma asirratti ibsuu barbaan dhaabbata Zeenal Abidiin kan hundaa'ee yeroo dheeraadha garuu akkasuma beekamtii argachaa hin turre amma nuti akka magaalaa Maayaatti sochiilee isaan taasisaa turaniif har'a guyyaa irraa kana hanga xalayaa beekumtiitti kanilee itti aansee immoo sadarkaa itti aanutti kana caalaa hojii isaanii kan mul'atu itti aansinee ni jajjabeessina waan jirus abdii qabnaa. Kanatti aansee immoo isaan warra horataniitu jira. Dhaabbanni Zeenal Abidiin hangafa kutaa magaalaa Awwadaa keessatti sochiilee garaagaraa taasisaa turan akka Maayaatti immoo kutaalee magaalaa sadeen qabnu keessatti sochii gaariidha kan taasisaa jiran, kan rakkate cinaa dhaabbachaa, hawaasa harka qalleeyyii ta'an cinaa dhaabbachaa, akkasuma maatii haadhaa fi abbaan qabneef yeroo garaagaraatti kan dhaqqabuuf dhaabbata Zeenal Abidiin jechuu kan dhalattoota magaalaa kanaatiin akkasuma keessaa fi alaan deeggarsi taasisaa jiran waan hangana hin jaamne jechuudha. Kanaafuu dhaabbata kana jalatti warra isaan horataniitu jira. Fakkeenyaaf kan akka Ansaaruddin, Hamilton, itti aansee kan akka Haramayaa Reefu waan faawundeeshin birkajuusan isaan kun hundi isaan jalatti jechuu hangafa Zeenal Abidiin. Wanti asirraa nu hubatamuu qabu gaafa isaan beekumtii kana kenninuuf kan biraatis kakaasuudhaaf fakkeenya akka irraa fudhataniif asirrattis kan afeerreef isaan irraa akka fakkeenya fudhataniif kanaafuu xalayaa ragaa kanallee bakka keessummoonni keenya jiranitti ni kaninaa sagantaa kanatti aansuudhaan sagantaan kennaatis waan jiruuf wal duraa duubaan sagantaan keenya itti fufaa obsaan nu eeggadhaa waan ibsan dabarsaa. Kabajamoo kantiibaa magaalaa Maayaa Dr. Ifraa Waziir, kabajamoo Baalamaayyoo Taaddasaa itti gaafatamaa paartii damee magaalaa Maayaa gamana bahanii beekamtii akka nu kennaniif kabajaadhaan nu affeera. Sagantaa beekamtii kanaa kan kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Maayaa Dr. Ifraa Waziir irraa kan fudhatu dura irratti dhaabbata Zeenal Abidiin garana dhufee beekamtii akka harkaan fudhatu kabajaan afeerraa jechuudha. Hamilee harkaan. Itti aansuudhaan dhaabbata Ansaaruddin gara waltajjiitti Ansaaruddin itti aansuudhaan Hamilton gara waltajjiitti Hamilton Hamilee malee dhufan warri Hamilton Hamilee godhaa bakka bu'aan yoo bakka jira Hamilton ifoon jiranii Hamilee harkaan Hamilee kannaa hojii bareedduu kan awwaala jedhani itti
Itansuda Wambir Foundation. Wambir Foundation. Gara Amile isani soji kana isiti geri dewan kani amile. Itansuda gamta barattoota haraman gamta barattoota gara wajjiti ayi gamta barattoota magaalaa haramaa gamta barattoota galatooma hennaani warra sagantaa beekamtii kanaan kennanis uffata amile itti aansuudhaan sagantaa dhaabbattoonni keenya kun waan qopheessan kana kantiibaan keenya bu'an nuuf kennanii fi barattootaaf dabtara sirna kennuutu eegalama isa kanaafis hamileedhaan. Sanatti aansee kabajamoo Dr. Ibrahim Wazir warreen asitti dhufanii fudhataniif nuuxannuyaan dhimma islaama godina Harargee bahaatii wajjin akkasuma magaalaa Maayaatii wajjin nuuxannuuf yaani Allahu Akbar kanaaf namoonni fudhatu asiin akka nu fudhatan jechuudha. Kantiibaa magaalaa Maayaa Dr. Ibrahim Wazir nuuf kennuuf deemti jechuudha. Isaaniif isiin nuuxannaa akkasuma paartii badhaadhinaa magaalaa Maayaa obbo Alamayyoo wajjin nuufannaniif akkasuma bulchaa kutaa magaalaa Awwadaay wajjin dhimma islaama godina Harargee bahaa magaalaa Awwadaay dhimma islaama magaalaa Maayaatii wajjin akkasiin nuufannaniif inshaallahu taala asitti irraa fudhatan barattoonni dhageenyaas bahanii hamilee horii teessaniis hamilee abdii biyyaa taatu kabajamoo Dr. Ibrahim Wazir fannuu fi jirti hamilee ijoollee boruu abdii biyya tanaa taatu tabakka isaanii guutuu ijoollee tanaaf asitti fannuu fi jiran kabajamoo paartii badhaadhina magaalaa Maayaa obbo jira barakallahu khairan isiniin jedhna akkasuma abbaa gadaa keenya Ibrahim Abiin jira Sheekh Ibrahim Muftar dhimma islaama godina Harargee bahaa dhufee asitti nuufannuu jira akkana inshaallah barakallahu jazakumullahu khairan hamilee warri ta'an hamilee barakallahu jazakumullahu barakallahu akkasuma sheekha keenya abdii magaalaa Maayaa irraa bakka nuufannuu jira hamilee barakallahu jazakumullahu khairan barakallahu hamilee ijoollee boruu abdii biyya tanaa taatuuf daftara darasana qalama darasana wajjin kennuuf jiran barakallahu jazakumullahu khairan ni galatoomfanna hooggantoonni dhageenyaas dhufanii ijoollee boruu abdii biyya tanaa taatuuf barattoota akka isaanii dhabneef asitti jajjabeessuu jiran dhaabbata Zeenal Aabidiin wajjin jazaan isaanii jannata haa ta'uuf jennaanii barakallahu jazakumullahu khairan sheekan keenyaaf hooggantoonni magaalaa Maayaa guyyaa silaa iriftii qabaniin as dhufanii dadhabtoota magaalaa Maayaa keessa jiran magaalaa Arbiillee magaalaa Haramayaa akkasuma kutaa magaalaa Awwadaay kan asitti argaman hundaaf kennuu fi jiran barakallahu jazakumullahu khairan namuutu isiniif kennama oliyyaa'ina isiniif kennama kabajamoo Dr. Ibrahim Wazir isiidhaas sababii fannoo jira ijoollee boroo abdii biyya tanaa taatu ijoollee boroo isaan bakka buutu akkana kennuu fi jiranii ijoollee daa'imman tana jajjabeessaa jiran dhaabbata Zeenal Aabidiin wajjin ta'anii hundaa ulfaadhaa jennaan ulfaadhaa nu jennan kabajamaa isaanii jennaan barakallahu jazakumullahu khairan kabajamoo Dr. Ibrahim Wazir dhaabbattee dilaama ammaa kan hojjetti guddaan ulfaadhannaan warreen asirtaa fursiirratti egaa fursiirra isiniif kennina isiniif
akkasuma daa'imman guyyaa boroo aktiiva dhufaaniif nuufannaa jiran inshaallah galatoomi guddaa ulfaadhannaan kabajamoo doktor Yaa Wazir nuuf ulfaatu nuuf galatoomirnaan akkasuma waajjira hawaasummaa nuuf galatooma waajjira barnoota nuuf galatooma hooggantoonni magaalaa Maayaa hundi keessanuu nuuf galatooma ulfaadhaa. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب سبحانه وتعالى أسين جهي ويا جمجورا ويا هواسي خينيا خبرنو تفدو وان التيمبرة دبي الرب يا وان التيمبرة دفترا في كلام حركته جمجو سانيتنا جمجو ولد دابة ربنا وهاجرو دابني خينيا دابني زين العابدين دابتا وبتكلموا هربا قمني لمي سانيتف وقام وان قبنيف أكبت حواسني خينيا beelala baraara majaanii akkuma san baratan hawaasni ummanni oromoodha barnoota malee akkamitti ta'a baratee booda fi bahuu dandayaa jaanii harka qalleeyyis akka isaan qalbiin hin cabne olii gattaaranii barbaadanii waan kana fuula namaa dhaabbatanii fidanii asiin gayanii galata guddaa rabbiin jannataan isaanii haa galchu hiisha isaaniillee guutee warra wauma isaaniitiin gaggeessuus rabbi isaan haa godhu jecha akkuma san wanni kun waan bareedaadha waan oggu takkallee ittiin jannata rabbii harkatanii taja hawaasarraa illee gammachuu harkatanii ta rabbii fi duratti illee guyyaa qiyaamaa ittiin waan kana yaa rabbi siif hin dalage jaanii rabbitti illee himatanii tawassulaan illee seenuu danda'anii yoo rakkoo seenan illee rakkoo duniyaati illee tattiin rabbii kiyya siif hin dalage jaanii tawassula rabbittiin seenan irraa takka akkuma amma kanaa itti fufaa jabaadhaa jennaani inshaallah yeroon sin dheereysinu asumaaniin karaa sheeka keenyaa sheek Ibrahim Mukhtar itti gaafatamaa dhimma islaama godina Harargee bahaa jaalatamaa keenyattiin dabarsa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا ماتي براتوتا تيفي خبجمتوتا براتوتا فينيا أكسمس جمع زين العابدين قيانا رانتنا كني نوبرتيس قلبي ماتي خينيا خنا برتي خيستيس ربي برتيس قيا خبجمات مالف جنان قيا قلبين قبروتن إساء اتقمت جيجو حقنا قلبي دائما كنا قمتشيسو قلبي ماتي تنا تن إيساهين الموتي يتنا دفترة تقو في كلمة تقوتي أركض يتيرك كتشاتور تنا قمتشيسون والله فادامتي وبلينتيا خنو مافو ربي سنا قمتشيسو ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخيست يكجو وتعاونوا على البر والتقوى يا نما ربي آمنتي إلمنا ما تاتي لفتن الرتي أممتي خيري دافي صدا ربي الرتي والغرغارية خيري جتون تتنجال تنجرتو رابني خينيا رابني زين العابدين رابتا yeroo sammuun ilma namaa rakkatte salmuu ilma namaa tana hafuura baafachiisuudhaaf hojjetu yeroo qaamni namaa gaare qaama namaa uwwisuudhaaf mukaachitaarra bahu yeroo garaan namaa beelawe garaa ilma namaa kana quubsuudhaaf halkanii guyyaa hirriiba dhabu jazaa keessan jannata rabbi isiniif haa kafalu duniyaarra tanarratti illee warra rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ni dandeettii isaatiin addummaa isaatiin ol fuudhee kiisha hawaasaa qofa odoon ta'in kiisha isaaniitii akka ammaan tana hawaasa keenya badhaadhaa jirtan kanatti itti fufu rabbi isinaa taasisu isiniin jenna obboleeyyan kiyya kan islaamaa duniyaa tanarratti rabbii waan takka lubbuu isii qofaaf hin uumne
fakkeenyaaf aduun tun mataa isiidhaaf hin iftu bishaan ifumaa if hin dhugu baharri ifumaa qurxummii isaan nyaatu horiin ifumaa gurruusaa keessa aanan hin dhugu ifumaa foon isaan nyaatu rabbiin jiruu duniyaa tanarratti wanni waan kana uumeef akka waan biraa kaddamaniif uume nutillee matuma keenyaa fi garuma keenya qofa yaaduudhaaf rabbiin nun uumne wanni inni nu uumeef tokkoffaa irratti ibaadaa isaa hoggaaniif taatu lammaffaa irratti makluuqa rabbiin lafa tana irratti uume kana kaddamuudhaaf hin uume kanaaf ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti kinuun juu khayru nnaasi anfa'u linnaas ja irra caalaan nama namaaf bu'aa buusuu ja kanaaf dhaabbanni Zeenil Aabidiin dhaabbata fakkii ta'e baha kana qofatti yoo ta'in akka biyya teenyaatti yeroo dhaabbanni tola ooltummaadhaa biyya Itoophiyaa keessatti hin beekamin warra tola ooltummaadhaan magaalaa teenya magaalaa jaalalaa magaalaa awwadaa tana keessatti bismilla jee akka biyyattiidhaatti illee fakkii ta'ee sooshaal miidiyaadhaa fi miidiyoota adda addaa irratti illee ol bahee dhaabbanni kana booda ijaarame hundinuu dhaabbata kanarratti laallateet ijaarame akka bahaa tanatti dhaabbatoota kurnanii fi diidammanii fi soddommaniin lakkaawamuun ol kan isaanirraa fakkii godhatee ijaarameen beekan kanaaf ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam man sanna fil islaami sunnatan hasanaa ja namni karaa kana keessatti jireenya kanarra keessatti karaa khayrii tokko karaa godhe khayriin karaa sanitti dalagamtu hundinuu isaaf irraa qooda qabaa isaaf lakkaawamti ja odoonii fi takka irraa hin rifne kanaaf dhaabbanni keenya wanni gammaddaniin khayriin ta'amma isin asin carraaqaa jirtan tana malee tan ummanni fakkii isin godhatee carraaqaa jiru hedduudhaatu isinii deemu jira itti nuu jabaadhaa ol isinaa fuudhuu jajjabaadhaa hawaasa keenyaaf ammallee ashaaraa kaayaa isinillee rabbiin isin cinaa haa dhaabbatu isiniin jenna akkasumas biyya teenyallee biyya nagehaa nu haa godhu jenna qashaashillee balaadhaa tan jala kanaa fi mobbaa hundaan dhangalaatuun diinaa yoo hambaaleen diinaa tan ummata keenya kana mataa gaqqabuu barbaadduu fi akkasumas mootummaa teenya tana dogoggorsiiftee yoo gufachiiftee misooma amma isiin eegalte tana karaarraa maysu barbaaddu hunda rabbi karaarraa nurraa haa maysu akkasumatti muqaddama ammaan tana rooba arganne kanallee nuuf muqaddama khayrii kan barakaadhaa rabbi nu haa godhu ilmaan keenya kanarraan tana baratu kanallee warreen baratee galma gahee dhaabbata kanaafillee abdii ta'u rabbi nu haa godhu magaalaa teenya magaalaa awwadaa takka duraanii sanitti jimaa keenya nu qaaleessee nu haa deebisu bulchoota keenya kan magaalaa maayaadhaa warreen amma dhaabbate kanallee warra miila lamaaniin qaceellotti gadi dhaabbatee hidda lafa keessatti fageeffatee hawaasa keenya sirriidhatti gosa misoomaa kan barbaachiftu hundaan kaddamu rabbi nu haa godhu wasallallahu ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi bihaqqi subhaana rabbika sheekh abdi asitti affeerranna bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقليا كي يدررت وننا نججو ورباد ميوكتك الحمد لله جا الحمد لله رب العالمين إيقار ربي والتيب قلتك الجيبو دبليا كيا ummata dadhabee osoo hin jiin laffee osoo hin jiin jiruu sarraa hawaasa kanaaf qoodanii bakka kana dhaabbatan galata isaanii jannataan rabbi haa galchuu fi jaamiin jaamee gutakka gaani beeytan nutis majlisa mayaasiitirraa bakka bu'ee hogganoonni keenya yeroodhaaf filannoo gaggeessaa waan haramaa irra jiraniif jecha anilleen bakka san dhaqiiti dhaabbata kanaan isin cinaa jirraa jaajan akkam jettan beekumsa qabnuunis dandeettii qabnuunis xiisha keenyaanis dhaabbata kanaan wajjuma jirraa jan kanarratti hundaa'ee yeroo waan deemteef hawaasatti qofaan dubbadheerraa ba'a durarratti baleeyyan kiyya hawaasni tokko yoo qaama jiran hundaan qaama
qaama mootummaa jiraniin qaama abbootii gadaatiin qaama amantii baratee yoo walitti hidhaman wanni isaan hin jijjiirre hin jiruu jechuudha. Warra kana hundaan walii galee akka maayaasiitti akka kutaa magaalaa maayatti biyya kana jijjiiru rabbi nu haa godhuun ja'a mee ammin ja'a. Kan lammataa rabbummaa nuu kija'u irhamuu man fil ardi yarhamukumullah ja'a. Isin warri dachii keessa jirtan kuni rahmata walii godhaa inni samii keessa jiru rahmata isinii godhaa ja'a. beekamaadha hoggaa rabbiin waan dubbatu keeysa man kaana fi cawni akii kaana allahu fi cawni akii man kaana fi cawni akii kaana allahu fi cawnihi nama hoggaa inni nama gargaare rabbiin isa gargaaraaja osuma nuti waa takka isinii jechuullee baanne gaafa qalama tokkicha kana bittanii nama gargaartan akka rabbiin isin gargaaru beekamaadha jechu. Kanaafuu wannin jechuu barbaade numa hundaa'u obboleeyyan kiyya wanni barnoota irra gaarii ta'e akki jaan sabni tokko jaan hin gabroomu hin rakkatu hiyyummaa keessatti nafu yoo beekumsa qabaatu dhabe maleedha yoo beekumsa dhabe maleedha jaan namni tokko yoo barate jijjiirraa mataasaa jijjiira eega mataasaa jijjiire naannawasaa jijjiira eega naannawasaa jijjiire biyyasaa jijjiiraa jechu dhaloota baratee bakka ga'ee if jijjiiree biyya jijjiiru rabbi nu haa godhuun jaa na dura gaadu'aayi sheeknillee hedduu eegalan har'a kabajamtoota baay'ee asii qabna kindibaalee keenyaa fi warra kutaa magaalaa warra ollaa keenyaa kadheen gadda nu eeybisanii har'aan booda ollaa nagayaa waliin taanaa jan har'a hireen argadheen nutilleen galatoomaati ollummaa teeysan jabeeysuu beena hanga miila lamaan lafatti dhaabbannu qaamni kintibaa magaalaa kanaa qaamni ollaa keenyaa kanurraa achi bahan jaarmaya maayaasiitii amma jaaraa jirru kana nu cinaa dhaabbadhaati miila lamaan lafannu dhaabaan isiniin akkam jettan. Kanarratti immoo wanni eegallee jirru eega jaaramne akka magaalaa siititti tartiiba jiru fixannee kutaalee magaalaa jaaruuf addeellee irraa eegallee kalee addeellee fixannee arraan tana haramaaya irra jaarmee gaggeessaa jira hogganoonni keenya. Akkuma kanaasumaan inshaallah sabtii dhuftu kutaa magaalaa Awwadaa irratti jaarmee gaggeessaa jirra waan ta'eef asumaan hogganoota keenya kan godinaatii fi kutaa magaalaatii fi jaarmee maayaasiitii hogganoota keenyaan guyyaa sabtii dhuftu filannoo kutaa maayaa qabna asumaan nu cinaa jiraadhaa isiniin jechaadha haasoo kiyyan dheereysu asuma irratti hin gabaabsa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسب نابني غرغارس زين العابدين نابني غرغارس زين العابدين نابت خينيا نابت خيسني حوارني خينيا هندي على بيها خيسا dhaabbata kana bira nu dhaabbachuudhaan akka dhaabbata kana utubdan isin gaafanna galatooma irra deebi dhaabbanni gargaarsa Zeyn al-Abidin dhaabbata keeysanii hawaasni keenya hundi kan biyya alaa kan biyya keessa dhaabbata kana cinaa dhaabbachuudhaan dhaabbata kana akka nu guddiftan maqaa rabbiitiin isin gaafanna maqaa rabbiitiin isin gaafanna galatoomaa ulfaadhaa
ergaa warra biyya alaa isin bakka akkasumatti egaa warri uummanni keenya kan biyya alaa kan biyya keessaa hawaasni keenya hundinuu warri hanga ammaan tanaa barattoota keenya kan silaa sababaa dabtara dhabuutiin mana barumsaa irraa hafanii araada adda addaa jala kutan kan qabeenya keessaniin dhimmoo qabdanii hundoo qabdanii bira dhaabbattanii hawaasa keenya akka barnoota jeedan barattoota keenya lubbootan hundinuu warri biyya keessaa warri biyya alaa baay'ee galatoomaa jazaan keessan amma na jaamee himamuun hin danda'amu. Inni itti aanu warri haftaniif dhugaa dubbachuudhaaf ammaa dabtarri nama keenya biratti akka waliin gahin hubachuudha qabdan. Wanni nama ajaa'ibu namni keenya dhuguma waan dabtaraan bitatu qabe barana dhugumatti osoo fakkeessuuf hin taane osoo waan biraatiif fuudhu hin taane dhugumatti xiinxallee irra geenye namni keenya hawaasni ammaasi gartan kun hundinii fi kabiraalleen osoo dabtara mana barnootaa galmaa'uu malee waan jechiin dhaqan dhabuurraa wallaahi billaahi maqaa rabbiitiin isin yafadha. Wallaahi billaahi maqaa rabbiitiin isin yafadha. Wanni lafaan ufaase waan biraatiin hanga ammaa namni keenya osoo mana barnootaa dhaqin taa'u jira. Waan irra barreessu nabaaf jechuudha. Kanaaf kuni maqaa keenyaa miti rabbiilleen akka kana nurraa haa jijjiiru. Hawaasni keenya ka biyya sana jirtanis ka biyya alaa jirtanis hanga ammaa nu deeggartan galanni keessan amma na jaamee himamuu rabbi qofaa danda'a malee namni danda'u hin jiru. Warri haftan ammoo ammaas nu quba qabaadhaa dhaabbata keenya dhaabbata zeeqaa kana bira dhaabbatanii hawaasa keenya maatii innaan barachuu dhabuudhaan rakkataa jiran kana barattoota keenya kasila araada adda addaatiin nu duraa saaxilaman kana akka bira dhaabbatan dhaabbata kana bira dhaabbachuun hawaasa bira dhaabbachuudha kana qofaa miti yeroo hunda birees nyaataa fi dhugaatiidhaan nama dhukkubsatan haakima geessuudhaan hamani irratti diigame mana ijaaruudhaan wallaahi dhaabbanni kun dhaabbata seenaa ajaa'ibaa hojjechuu jiru waan ta'eef akka bira dhaabbatan maqaa rabbiitiin eega maqaa rabbiitii ammoo maqaa hawaasa keessan dhaabbanni Zeenul Aabidiin bakka bu'eetiin ergaa gama keessan dabarfachuu barbaanna hadaraa hawaasa keessan karaa barnootaa yaafan akka yaa'aniif deeggarsi keessan adda jituun qabuun isiniin jaa jabaadhaa hawaasni keenya keessaa warri biyya alaa akki nuti itti jirru akka itti nu dhiibtan osoo hin taane akka biraatti waan ta'eef hawaasni keenya barnoota irraa sababaa dabtara dhabuutiin galee jira waan ta'eef hanga tokko itti neeytan hanga tokkos akka ammaas dudduuban deebinen isiniin jaa waan biraatiinis akkanumatti hawaasa keenya rakkoo mul'ate irratti hundaa'uudhaan hawaasni keenya akka rakkoo saniif saaxilamee bu'aa fuulduraan dhabneef dhaabbanni kun dudduuban deebi'u waan ta'eef isinillee dhaabbata kana biraa dudduuban deebitan jennee abdii qabna warri inni lubban qabnilleen rabbi akka daleeydan hawaasa keessan akka daleeydan akka nu bira dhaabbattan maqaa rabbiitiin isin gaafanna galatoomaa jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum rabbi hundi isin haa dheeressu rabbi kennaa teessanis bakka isin xiqqoo kannetan guddoon isinii bakka haa buusu rabbiin tanumaanuu balaa hunda isinirraa haa cufuun ja'a galatoomaa dhaabbata kana jabeessaa guyyaan irraan tanaa guyyaa dhaabbata Zeenul Aabidiin isaanii hojjechuu waan ta'eef dhaabbantoonni biraalleen hojjetee dhufnaan sanqina dhaabbachuufis qophiidha galatoomaa jazaakumullahu khairan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.